Bara kuma lamaa fi 23 kabajamtoota daawwattoota BBS akka mul'atan oduu galgalanaaf qabnuun isinitti himan Shamsu Bashirii. Jaarmaa Musliimoota Oromoo Ameerikaa fi Kanaadaa ijaarsa magaalaa Shaggarii wal qabatee diigumsa masgiida irra qaama mootummaatiin gahaa jiru ilaalchisuun ibsa ejjennoo baasee jira. Ibsa ejjennoo kanaanis qabxiilee barbaachisoodha jedhanii fi dhaamsa hawaasa musliimaatiif qabanis kaa'aniiti jiran. Haaluma kanaan akka ibsi jaarmaa hawaasa musliimoota Ameerikaa fi Kanaadaa kun jedhutti nuti akka jaarmoota hawaasa musliimaa Oromoo biyya alaatti rakkoolee biyya teenya keessatti keessaafuu naannoo Oromiyaa bulchiinsi magaalaa Shaggar keessatti qabeenyaa fi lubbuu hawaasa musliimaa irratti dhaqqabaa jiru hundaa hadheeffanneeti balaaleffannaa. Mootummaan Itoophiyaa ammaan tana biyya bulchaa jiru oolmaa yeroo muraasa dura hawaasa musliimaatiif oole galatoonfata. Rakkoo ammaan tana hawaasa musliimaa harkaa qabduuf immoo gaafiiwwan keenya gaafachuu barbaanna. Rakkoolee gurguddoo hawaasa musliimaa harkaa qaban kanneen akka manni amantaa isaanii qaama mootummaatiin diigamu, kitaabileen amantii haala kabajaa dhabaniin cicciramu, barattoota musliimaa irratti dhiibbaa gama barnootaatiin godhamaa jiruu fi gaaga'amiinsa lubbuu fi qabeenya irra gahaa jiru hunda mootummaan furmaata barbaachisu hunda hatattamaan akka kennuuf ni gaafanna. Haaluma kanaan nuti jaarmayoonni musliimoota Oromoo Ameerikaa Kaabaa fi Kanaadaa ibsa ejjennoo qabxiilee 11 of keessaa qabu kan gumiin mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa caamsaa 27 bara 2023 tti baasee kan deeggaru yoo ta'u ibsi keenya haala kanaan itti fufaa jira. Takkafarratti naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti diigaa masgiidaa jumlaadhaan bifa Islaamaa fi Musliimaa tuffateen geggeeffamaa jiru daddaffiin akka dhaabbatu akkasumas lafa bakka masgiidotaa diigamanii bu'aa mootummaan naannichaa kennuun dafanii akka ijaaraman gochuun hawaasa musliimaa dhiifama akka gaafatan ni gaafanna jedhan. Lammaffaarratti mootummaa Itoophiyaa ijaarifachiisaa kennuun dhimmi kun hatattamaan akka dhaabbatu daddaffitti masgiida magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiru dhaabsisuu qaba. Sadaffaarratti mootummaan qaamolee jibba Islaamaa qabanii fi caasaalee mootummaa garaagaraa keessa jiran calaluun qaamolee mootummaa fi uummata walitti buusuuf biyya keenya gaaga'ama badaa keessa galchuuf hojjetaa jiran sakatta'ee ejjennoo fudhachuun caaseffama isaa akka qulqulleessu waamicha goona jedhan. Afuraffaarratti osoo mootummaan tarkaanfii tokko hin fudhanne duratti qaama mootummaa Itoophiyaa irraa koreen bakka buutu ijaaramtee akka majlisa federaalaa waliin marii gootu ni gaafanna. Shanaffaarratti qaamni qaama mootummaa Itoophiyaa irraa walabatee gidiraa uummata musliimaa nagaa kan hiriira nagaa ba'aa jiru irratti raawwate qoratu hidhaa ajjeechaa reebicha qoratee dhugaa ifatti baasuu hatattamaan akka ijaaramu ni gaafanna. Ja'affaarratti mootummaan federaalaa mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee naannolee birootis mootummaan biyya keenyatti bakkoota amantiif kabajaa fi eegumsi isaanii malu godhamuu fi gaafanna. Rakkoolee birookiraasii baay'isuun kanneen hawaasa hiraarsaniif mootummaan xiyyeeffannaa malu kennuun rakkina kana akka furu cimsineeti gaafanna jedhan. Torbaffaarratti mirgi amantii bilisaan heera mootummaatiin beekamtiin kennameef faalleessuun kutaalee biyyattii garaagaratti keessumaa godina Guraagee Gulchirreetti gochi barattoota musliimaa addatti barnoota irraa ari'uu hatattamaan fala akka argatu gaafanna. Mirgi dubartiin Islaamaa hijaaba uffattu akka kabajamus ni gaafanna. Rakkoo wal fakkaatoon bu'uura irraa furuuf mootummaan akka heera rakkoon jibba Islaamaa musliimoota irra gahu hambisuu fi qaamolee sababa mirga amantaa raawwatan adabu akka baasu ni gaafanna jedhani. Saddeettaffaarratti uummanni musliimaa dhaabbata bakka isaa bu'u mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa cinaa dhaabbachuun tarsiima mirgoota amantii kabachiisuuf taasifamu karaa seera qabeessaa fi nagaa ta'een qofa akka ta'u waamicha goona jedhani. Saglaffaarratti guyyaa ayyaana Islaamaa irratti qormaanni barumsaa akka hin kennamne ni gaafanna. Kurnaffaarratti hawaasni musliimaa gaaffii mirga isaa kabachiisuuf dhaabbata isaa majlisa cinaa dhaabbachuun qabsoo seera qabeessa gaggeessuu fi qaama shiraa fi badiif deemuu irraa akka fagaattan isiniif dhaamna jedhani. Kudha tokkoffaarratti ibsa ejjennoo majlisa federaalaa bakka bu'oota mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa waliin ni dhaabbanna jechuun ibsa ejjennoo isaanii goolaban. Dhumarratti illee akka dhaamsatti ergaa hawaasa Islaamaa hundaaf qaban akka armaan gaditti dhaamaniiti jiran. Takkafarratti tokkummaa keessan jabeessaa wal qooduu irraa fagaadhaa gandaa fi kutaa gosaa fi sabaan siyaasaa fi bifaan waliin qoodinaa tokkummaan keenya iciitii milkaa'ina keenyaatii wal jabeessina jechuun ni dhaamani. Lammaffaarratti amantii Islaamaa baradhaa ergaa amantii sirriitti hubadhaadha jedhan. Sadaffaarratti majlisa federaalaa bakka bu'oota mana maree dhimmoota Islaamaa bira dhaabbadhaa gargaaraa jala deemuu jechuun waamicha goona jechuun dhaamaniiti jiran. Afuraffaarratti heeraa fi seera biyyattii kan amantii keenya wal faalleessine kabaja hamma dandeessanitti musliima cimaa ta'aa ergamaa jechuun ergaa qabanis dhaamaniiti jiran. Lixa Oromiyaa godina Horroo Gudurutti rakkoo nageenyaa mudatee wal qabatee warshaan sukkaara fincaa'aa oomisha dhaabuun isaa dhagame. Haleellaa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaa'aa keessatti caamsaa 20 bara 2023 uumamee wal qabatee warshaan sukkaaraa fincaa'aa kan godinicha keessatti argamu oomisha isaa guutumaan guututti dhaabeeti jira. Warshaan sukkaaraa fincaa'aa kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaa'aatti argamu kun erga waraanni hamaan guyyaa caamsaa 20 bara 2020 humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti godhameen to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuun beekameen booda oomisha dhaabee jira. Warshichi oomisha kan dhaabee sababa waraanni humnoota mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo jidduutti mudatee tureen erga maashinoonni warshichaa garaagaraa barbadaa fi konkolaataa warshichaa 10 ol ta'an gubachuun erga mirkanaa'een booda ture. Akkasumas akka odeeffannoon gamasii arganne mirkaneessutti kompiitarri warshichaa oomisha sukkaaraaf oolu gareenyummaan isaa hin beekamne waraana lamaan keessaa kam akka ta'een kan hin beekamne naannoo sana jiraataniin kan saamame yoo ta'u kompiitaroota saamaman keessaa muraasni sosochii hojjettoota warshichaatiin godhameen deebifamuunis himameeti jira. Kompiitarrii fi maashinoonni warshichi itti fayyadamu hatamanis warshichaa akka dhaabbatu kan godhe rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiru ta'uun beekamee jira.
Dhaabbanni Soofmar Relief and Development Organization jedhamu sagantaa deebisanii dhaabuu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hojjetaa ture ammas cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa immoo hawaasa Oromoo biyya Jarmanii kanneen akka Berliin, Gesellschaft for Adhort Volker, tokkummaa Afooshar Argee, Afooshaa Ilmaan Wallaggaa fi hawaasa Oromoo Leebjig wajjin ta'uun godina Booranaa Aanaa Dubulluq gandoota akka Gooroo Daadaa, Laaftoo, Dhoqqolee fi Jigeessatti dubartoota harka qalleeyyii 60 re'oota hormaataaf oolan deeggarsa taasise akkasumas bittaa re'ootaatiif kan oolee tilmaamaan qarshii 500 ol ta'uu deeggarsa hawaasa rakkateef taasisee jira. Akka dargaggoonni deeggarsa kana gara kutaalee Oromiyaa garagaraa keessaa jiran himanitti yaadni uummataa rooba gahaa argatanis sababa hongeetiin beeyladoonni isaanii waan jalaa dhumaniif deeggarsa olaanaa akka barbaadanii fi Aanaa Dubulluq qofa keessatti buqqaatota abbaa warraa 9,000 ol kan jiran hoggaa ta'u maatiin 55,000 ta'us jiraachuu deeman. Dhaabbanni kun ammas gargaarsa bifa barbaachisuun daan cimsee akka itti fufu beeksiseeti jira. Maqaa fooyya'insa heera mootummaatiin bu'uurri sirna federaalizimii sabdaneessaa fi biyyattiin gara diigamuutti deemaa jirti jedhe KFO'n ibsa guyyaa kaleessaa baaseen. Fooyya'insa heera mootummaa federaalawaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa irratti qorannaa dhaabbanni qo'annaa imaammata Itoophiyaa taasisee jedhe ilaalchisee ibsi ejjennoo koongirensii federaalawaa Oromoo irraa kenname akka jirutti dhaabbanni qo'ataa imaammata Itoophiyaa jaamuu kaayyatootaa fi yaadota utubaa heera mootummaa federaalawaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa ta'an keessaa ofiif filachuun seensaa fi asxaa dabalatee afaan hojii mootummaa federaalawaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 5 aangoo birmadummaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa keeyyata 8 ijaaramaa keeyyata 31 mirga ofiin of bulchuu keeyyata 39 hundeeffamuu naannolee keeyyata 39 magaalaa Finfinnee keeyyata 49 fi seerummaa paartilee siyaasaa sabummaa irratti hundeeffamanii ilaalchisee fooyya'uu akka qaban qolacha irra gaheetiin jira jedhee ibsee jira. Koongirensiin federaalaa Oromootis dhimma kana xiyyeeffannoo addaatiin hordofuun rakkoowwan maaluuda yookaan meeteoroloojii yerooma aangoo qaama qo'annoo geggeessaa fi balaa bu'aan dogoggora qo'annoon kun fiduu danda'u bal'inaan gamagamee jira. Dhaabni keenya yaada hayyoonni seeraa siyaasaa seenaa fi kana fakkaatan dhimmicha irratti qabanii fi miiraa fi faayidaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyya keenyaa erga madaalee booda qo'annoon kun fudhatamaa akka hin qabne ejjennoo qabaachuun yaada furmaataa jedhee amanu waliin akka armaan gaditti kaayetii jira jedhe KFO'n. Qabxiilee qorannoo fi bu'aasaa fudhatamee dhabsiisan keessaa tokkoffaarratti KFO'n maaluudaa yookaan meetodoloojii qorannoo dhaabbanni kun itti fayyadame dogoggora guddaa qabaa jedhe. Jalqabarraa uffisnii fi bakka bu'ummaan sumudaa qorannoon kun itti fudhatame kan hanqina guddaa qabuu fi bu'aa qorannocharraa argamu shakkii keessa kan galchuudha. Kunis rakkoo namoota miliyoona 120 hiikuuf sumudaa 1,123 qofa fudhachuun isaa namoota miliyoona 106 keessaa deebisaan nama tokko qofaaf akka ta'e hubatamu dhibbentaan yoo ilaalamu deebistoonni yookaan respondantii kan jedhamu parsantii duwwaa tokko ta'uunsaa amanamummaan bu'aa qorannochaa duwwaa yookaan zeerootti hiiqee waan argameef jira. Lammaffaa irratti gamaggamaa gadi fageenya sanada qo'annoo kana irratti gaggeessineen ilaalchi keeyyattoota heera mootummaa fooyya'uu qaban jaaman irratti maqaa qo'annootiin calaqqisifame kuni bu'aawwan qorannoo bilisaa fi saayinsawaan argaman osoo hin taane haa ta'u jamee bu'aa ofii barbaadan akkaataa burqisiisuu danda'uun kan bocame ta'uu isaa hubatamee jira. Keessumattuu akkaataa dhaabbanni kun keeyyattoota heera mootummaa fooyya'uu qaban jedhee dursee filate akkaataa gaafileen qo'annoof dhiyaatan itti bocamanii fi akkaataa sumuda itti fudhatan yoo ilaallu dhaabbanni kun dhaabbata bilisaa qo'ataa imaammataa osoo hin taane dhaaba siyaasaa yaada gartokkoo fi hordofuu bu'aa qorannootiin mirkaneessuuf tattaafatu fakkaachuu isaa hubannee jira. Heera mootummaa keeyyata 106 qabu keessaa keeyyattoonni sirna federaalizimii sabdaneessaa bu'uura ta'an qofa filatamanii maaliif addatti qorataman kan jedhuuf deebii quubsaa hin kennu. Biyya uummanni dhibbantaa 86 jiraata baadiyyaa ta'e keessatti deebistoonni qo'annichaa dhibbantaa 79 jiraattota magaalaarraa ta'uu isaanii magaalonni sumudni irraa funaansames kan guutuu biyyaa bakka hin buune ta'uu isaanii kanuma mirkaneessa. Kanaafuu qo'annoon kun rakkoo hiikuuf osoo hin taane walitti bu'iinsa babal'isuuf tarree hawwii garee tokkoo calaqqisiisuuf sanada siyaasaa qophaa'edha waan ta'eef KFO'n qo'annichaa fi bu'aa isaa hin fudhatu yaada furmaataa qo'annoo kana irratti hirkate heera mootummaa fooyyessuuf dhiyaates dogoggora waan ta'eef cimseeti balaaleffata jedhe. Sadaffaa irratti KFO'n qo'annoon kun yeroo isaa kan hin eegganne jedhee amana. Biyya keenya waggootii 10 asii gaagama siyaasaa cimaa keessa jirti. Keessumattuu waggoota 5 as wal waraansaa hamaa keessa kan turtee fi ammallee kan itti jirtu ta'uun ni beekama. Bu'uurri wal waraansaas kallattii siyaasaa dogoggora mootummaan bilchiginnaa qabatee fi sirna federaalizimii sabdaneessummaa laaffisuun mirgoota ofiin of bulchuu naannolee danquuf tattaaffiiwwan geggeeffamaa jiran irraa kan burqe jenneeti amanna. Yeroo akkanaa kana keessatti waa'ee fooyya'insaa heera mootummaa haasa'u waraanni jiru akka dhaabbatu osoo hin taane akka cimee itti fufu bal'atuuf daandii saaqoo akka ta'e KFO'n hubatee jira. Muuxannoowwan biyyoota biroo irraa akka baramutti osoo wal waraansi hin dhaabbatin mariin biyyoolessaa hunda giddu galeessa godhate wantoonni heera mootummaa fooyyessisuu danda'an hin murtaa'in fedhii garee yookiin paartii tokkootiin gara heera mootummaa fooyyessuutti saffisaan deemuu fi haala fakkaatuun qo'annichaas ta'ee bu'aansaa yeroo ammaa dhiyaachuunsaa dogoggora jeetee amanaa jedhe KFO'n.
afraffaarratti amanamummaa bu'aa qorannoo dhaabbata kanaa kanneen kuffisan qabxiiwwan maaluudaa armaan olii kuma jiranti ta'e bu'aan qorannoo kanarraa argames dogoggoraa fi qabatama lafarra jiru kan hin ibsinedha jee kaafaa'uun kunis humnoonni amaaraa yeroo ammaa kana sabummaan ijaaramanii filannoo irratti hirmaachuun paarlaamaa keessatti hirmaatanii falmachaa osoo jiranii gariin isaanii immoo mirga sabummaa keenya akka kabajamuuf biyya amaaraa ijaaranna jedhanii maqaa faannoo jedhuu fi dhiyeenya ammoo maqaa adda uummata amaaraa jedhuun uf ijaaranii bosona galuun lola geggeessaa osoo jiranii ijaarsa sabummaa hin deeggaran jechuun qoosaadha jee. Uummanni Sidaamas mirga naannoo ofii jalatti ofii of bulchuu kabachiisuuf barootaaf erga qabsaa'ee booda waggaa lama dura riifarandeem mirga falmatee kabachiisee haala falleessuun mirgi sabootaa heera mootummaan akka haqamu yaada kenne jechuun kan dhugaarraa fagaateedha. Kanaafis bu'aa qorannoo kan ilaalchisee balaaleffachuun ibsa ejjennoo dhaaba mormituu paartii federaalistii Sidaamaa jedhamuun kenname ilaaluun gaadha jedha. Akka kaafaa'utti dhaabbanni qo'annoo imaammata qaama raawwachiiftuu ta'e kun saboota biyyattii kana biraa amantummaa osoo hin argatin heera mootummaa dhiigaa fi lafee uummataatiin argame kana akkuma salphatti kophaasa akka fooyya'uuf qo'annoo gaggeessuufis ta'e tuquuf ga'umsaas ta'e itti gaafatamummaa hin qabu jee kaafaa'uun dhimma heera mootummaa ilaalchisee osoo qaamni ilaallatu hundi mereetee irratti walii hin galin qorannoo dhaabbanni kun taasise qofa irratti hundaa'uun tarkaanfiin heera mootummaa fooyyessuu gaggeeffamu kamuu fudhatama hin qabu jechuunis ni morma. Dhimmoonni fi keeyyattoonni heerichaa akka fooyya'an jedhamee qo'annoo irratti gaggeeffame kanneen utubaaleen sirna federaalizimii sabdaneessaa irratti ijaaramanidha. Haaluma kanaan bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uun akka jijjiiraman gochuun fooyya'insa heera salphaa osoo hin ta'in heera mootummaa bu'uurarraa jijjiiruu kan hordofsiisudha. Kana waan ta'eef maqaa heera fooyyessuutiin jijjiirraa heera mootummaa gaggeeffamuus deemuu ni morminaa jee. Walumaa galatti qorannoon kun walitti bu'iinsaa kan babal'isuu fi sabaa fi sablammoota biyya kanaa qabsoo yeroo dheeraan booda mirgoota eenyummaa isaanii kabachiisuu chaartara mootummaa gamtoomanii labsii mirgoota namoomaa waliigala chaartara gamtaa Afrikaa fi heera mootummaa federaalaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 13tiin argatan haala cabsuun kan gaggeeffamee fi biyya kana keessatti olaantummaa gartokko babal'isuuf mootummaan baajateetti baasee kan hojjete waan ta'eef kaafaa'uun gonkumaa hin fudhatu jee. Dhumarratti kaafaa'uun heerri mootummaa gonkumaa hin fooyya'u ejjennoo ja'uu hin qabu garuu fooyya'insa heera mootummaa dura wantoonni guutamuu qaban hedduutu jira jee. Biyyi keenya gaaga'ama walxaxaa kana keessaa akka baatuufis warreen yeroo ammaa wal waraanaa jiran humna nageenyaa mootummaa federaalaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo wal waraansa tattaman akka dhaaban kaafaa'uun irra deebiin gaafatee jira. Marii biyyoolessaa irratti hundaa'uun dhimmoota heera mootummaa fooyyessuudhaaf sababoota taanjamanii fi walii galaman irratti dhaabbachuun komishinii heera fooyyessuu kan hundi irratti amanan dhaabuun yookaan immoo akkaataa heera mootummaa federaalaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 104 fi keeyyata 105tiin adeemsi fooyya'insa heera mootummaa federaalaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa akka taasifamuu fi fuulli keenya gara nageenyaa waaraa fi misoomaa hunda hammatetti akka fuulleffatuuf kaafaa'uun cimsee ni gaafataa jee ibsi kaafaa'uun baase kun. Biyyoonni addunyaa 70 yakkamtoota dabarsanii waliif kennuuf waltumsuuf walii galuun dhagahamee jira. Walta'iinsa idil addunyaa fi shakkamtoota deebisanii walii kennu Mutual Legal Assistance and Extradition Treaty jedhamee dhiyeenya kana biyyoonni 70 ta'an walii mallatteessanii jiran. Itoophiyaan garuu waliigaltee kana hanga ammatti akka hin mallatteessin beekamee jira. Marii 72 turee fi bakka bu'oonni biyyootaa fi dhaabbilee siivilii hedduun irratti argamanii fi biyya Sloveeniyaatti gaggeeffame irratti Itoophiyaan hin hirmaanne. Haaluma kanaanis namoota yakka waraanaa duguuggaa sanyii yakka namoomaa fi yakkoota sadarkaa idil addunyaatti nama gaafachiisan biroo hojjetanii fi biyya isaaniitti baqatan to'achuun dabarsanii kennuuf seeratti akka dhiyaatan gochuuf waliigaltee mallatteessanii jiran. Dhaabbata mirgaaf falmuu Amnesty International bakka bu'uudhaan maricha irratti kan hirmaatanii fi dhaabbaticha keessa gorsaa imaammataa kan ta'an obbo Fissaa Takkala BBC'tti akka himanitti waliigalticha irratti bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa hedduun argamanii mallatteessaniiti jiranii jiran. Waliigalteen kunis kan mallattaa'ee miidhamtootaa fi kanneen miidhaa irraa oolan murtee haqaa akka argataniifis himaniiti jiran. Biyyoonni waliigaltee kana mallatteessan yakkamtoota waraanaa yakka namoomaa kan hojjetanii fi duguuggaa sanyiin himatamuun biyya biratti baqatan qabamanii dabarsuun kennuu irratti xiyyeeffataa jirani. Kana dura sadarkaa idil addunyaatti yakkoonni ilaalaman kanneen mana murtee yakka idil addunyaatti ilaalamaatti turan. Waliigalteen kun hojii mana murtichaa irratti dabalataa yakkoota sadarkaa idil addunyaatti ilaalaman namoota raawwachuun himataman seeratti dhiyeessuun miidhamtoonni akka haqa argatan gargaaraa jiran obbo Fissaan yaada BBC'f kennaniin. Biyyoonni waliigalticha mallatteessan odeeffannoo walii kennu qorannoo yakkaa wal deeggaru yakka hojjechuun kan himataman mana murtiitti akka dhiyaatan yookaan dabarfamanii akka kennaman deeggarsa walii gochuudhaas jiran. Namni yakkoota akka duguuggaa sanyii yakka waraanaa fi namoomaan himatame kana dura mana murtii idil addunyaatti himatamuun ture qoratamee murtii kan argate hoggaa ta'u akka obbo Fissaan jedhanitti waliigalteen ammaa kun ammoo osoo achi hin geenye yakkamtoonni akka murtii argatan gargaaraa jiran. Kabajamtoota daawwattoota BBS Oduu irraa isin qindeessine kana fakkaata. Anshamsuu Bashirii gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Garaan keessoo duujarraa kawwee keessoo faarkarraa Battalaa nufaasi waboo Finfinnee bodaarraa Battalaa nufaasi waboo